إنجليزي فبردوشي لا تالك شي بلات إمبوين أينو أبطأ أتالك شي إمبوين أشما ترتاما I'm sorry شي ملكان I'm sorry I'm أنا sorry إيفا مناقول إيش إيفا مناقول إيشي I'm sorry I'm sorry بتام يكرت أرجلي إيفا مناقول إيشي emotionally تاي كليسا سيبوسي سيرا كليسا سيبوسي سيرا emotionally تاي I'm really sorry by يتملس مالتي بتام wrong ነው በጣም ትልቅ ስህተት ነውና እኔ በጣም ከልቤ ነው ይቅርታ ይፈመስጋ ፈዳ yeroo baay'ee namoonni baay'een miidhama namoonni isaan irraan ga'an irraa ka'uudhaanii namoota hiriyoota isaaniillee namoota hundumarraayyuu fagaatanii yeroo jireenya koomummaa itti filatanii jireenya koomummaa jiraatan argina. Kanaafi wantoonni akkasii suni afuu qabu jechaadha. Namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha. Rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa keessan akka taatan abdiin qaba. Ammallee nagaan rabbii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun nan jaalladha. Kanatti aasuudhaan har'a viidiyoo gabaabaa hojjechuuf hin jira. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Namoonni gara maatii keenyatti hin dabalamini aaraa dhuftanii jirtan immoo baga nagaan dhuftanii sissimanna. Subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha. Walirraa baranna isiniin jedha. Wal jajjabeessina obboloota kooyi lafa hin taanettiyuu wal arrabsaa waan hin taaneyyuu hojjechaa oolla waan ta'eef waan gaarii tokko immoo itti wal jabeessinee wal guddisuuni aadaa nuuf haa ta'u barteen uffata ta'u isiniin jedha obboloota koo. Egaa namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti miidhama garaagaraarraan kan ka'e jireenya koomummaa jiraatu jechaadha. Jireenya koomummaa immoo gaafa jiraachuu jalqabanii sammuun namaa kun gaaffii hedduu nama gaafata. Koomummaa keessatti gaaffii nama gaafatu kunis gaaffii negatiivii ta'e tokko sammuun keenya kun nuuf dhiyeessa. Negatiividhuma sanaan deebifneeti deebii deebisaa deemna jechaadha gaaffii gaafatamne sanaafi. Kanaaf namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Namni nama malee jiraachuu danda'u ta'e waaqayyo jalqabumattiyyuu uumaan keenya suniyyuu jalqabatti namuma tokkicha uuma ture. Garuuti namni kophaa jiraachuu sababa hin dandeenyeef Addaamin uume jalqabatti deebi'ee waan hin uume. Isaaniyyuu immoo uume ta'uu hin dhaabne maal godhee oraa baay'aadhaan lafa guutaa jedheen jechaadha. Kanaaf namni nama barbaachisa jechaadha. Bu'aan keenya yookiis immoo wanti biyya lafaa kanarratti guddaa ta'e qabeenyi nuti qabnu tokko walii keenya jechaadha. Isa kana bareechinee beekuu qabna jechaadha. Maaliif sababa namoota amootaa fi sababa namoota jallina hojjetaniif jennee jireenya keenya keessatti hariiroo qabnu nama wajjin garagarkutuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu wanti nuti gochuun nurra jiraatu ogummaa ittiin namoota wajjin deddeebinu, ogummaa ittiin nama wajjin walitti dhufnee hariiroo keenya ittiin deddeebinu, daangaa keenya beekuu qabna jechaadha. Sababni isaayyuu namni nama malee akkaataan itti jiraachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf ati hojii tokko yoo hojjette hojii hojjettu sanaaf fudhatama akka qabu kan taasisu namadha jechaadha. Beekumsa qabda yoo ta'e beekumsa keessana kanatti baastee nama kanatti hiruu dandeessu namni yoo jiraatedha jechaadha. Dallaala tokko irratti bobbaatee dallaala tokko dallaaluudhaaf fedhii qabda kaayyoo qabda yoo ta'e dallaala keessana daldala milkaa'aa ta'ee akka ati galii irraa argattu akka atillee tajaajiltuu fi kas gargaaru namni yoo jiraatedha jechaadha. Kanaaf iyyuu nuti waluu malee jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef sababa nama tokko miidhamnee fi jireenya koomummaa jiraachuun nurraa hin eegamu isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo yoo nama jaallate namas namaaf kenna jechaadha. Sabni Israa'elii gaafa rakkatanii Gibxii keessatti gadi bu'anii mootiin Gibxii gaafa isaan irratti ka'u eenyu kennee fi lafa sana keessa akka isaan baasuuf Musee kaaseef jechaadha. Waaqayyo gaafa nama jaalatu namuma namaaf kenna, namuma nama tajaajila, namuma namaa kaasa. Kanaaf iyyuu nuti wal barbaachifna waan ta'eef yeroo namoonni nu miidhanii miidhama keenya sana keessa akkaataa ittiin baanu akkamittiin ogummaa ittiin lammata deebineetoo miidhamuu hin dandeenye sana
orachuu dandeenya malee namni yoo nu miidhe namni hundumtiyyuu nu miidha jennee sammuunuma bakka waan tokkichi ittiin argine sanaan deddeebifnee yaada negatiivii yaaduu hin qabnu yaada negatiivii of keessaa baasuu qabna sinin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu namoonni yeroo baay'ee namarraa fagaatanii jireenya kowummaa filatanii jiraatanii yeroo baay'ee yoo argitanii maal godhu namoonni kophaa isaaniitti obbaasanii jiraatanii ofillee ajjeesu lubbuu isaanii irratti murteessu jechaadha. Yeroodhaa fi wanta itti fooyya'u bakka jireenya kowummaa gaarii akka ta'etu itti mul'ata jechaadha. Garuu deemsa keessa maal godhu of jibbaa dibbirtiidhaan qabamaa sammuu isaanii wanta gaarii hin taane negatiivii yaaduudhaan qabamaniitu addunyaa kanarraanii akkaataan taananii of dabarsu jechaadha. Darbees immoo suusii garagaraa keessa jechaadha kan isaan galan. Kanaafiyyuu miidhama keenya laallee namarraa fagaachuu hin qabnu sinin jedha obboloota koo. Namni siif barbaachisaadha, namni siif gatii. Kana hunduma isaa hambisuudhaaf wanti nuti goonuu qabnu eenyu wajjin baanee akka gallu eenyu maal akka ta'e jireenya namoota wajjin baanee gallu sana ca'uu qabna jechaadha. Erga sana caanee yookaas immoo yaada isaanii erga hubannee jechaadha namoota sana wajjin akkamittiin akka deddeebi'uu qabnu akka amala isaanii beekuu qabna jechaadha. Maaliif namoota hin taane wajjin oolla yoo ta'e namoonni hin taane suni gara ofii isaaniitti amala nu harkisu qabaachuu danda'u jechaadha. Namni immoo wanta guyyaa guyyaadhaan yaadu wanta guyyaa guyyaadhaan ilaalaa oolu wanta guyyaa guyyaadhaan deddeebi'ee arguu fi dhaga'u sana sammuusaa seef godhaa sammuusaa ittiin guutamaa deema waan ta'eef jechaadha. Tarii namoonni baay'een namoota hamoota hojjetanii maal godhu nama sana sirreessuudhaaf jedhanii itti siqu jechaadha. Garuu nama sana sirreessuu dhaqaniitu yeroo jechaadha namoota sanaanii hojii isaanii saamaa sana yeroo ittiin harkifamanii isaanii yoo isaan wajjin badan argina jechaadha. Maaliif hiriyaa gadheeni amala gaarii hin mancaasa jechaadha. Kanaafi namoota wajjin deemnu namoota wajjin baanee gallu sirriitti gargar baafnee ilaallachuu qabna malee guutumaan guututti namoota irraa fagaachuun gaarummaa hin qabu. Namni namoota wajjin walii galuu hin dandeenye obboloota wajjin walii galuu hin dandeenye immoo waaqayyo wajjin illee walii galuu hin danda'u jechaadha. Maaliif namni gaafa namarraa fagaatee kophaa jiraachuu jalqabu aariidhaan guutamaa yaada garagaraatiin guutamaa gaafa kana immoo haariin immoo akkamii bobaa warra gowwootaa jala buufata jedha waaqayyo. Kanaaf maal gochuu qabna namoota irraa fagaachuu qabnu yaada keenyallee karaa negatiivii ta'ee yaaduu qabna. Namni sun ammeenya irratti yaada jechuu dhiibne namni sun akka waan inni nu jaalatutti namni tokko akka yeroo hundumayyuu waan gaarii nuuf yaadu tokkotti ofii keenya bakka akkas goone wanta tokko yaada keenya ilaalcha keenya sirreessine ilaalcha sirrii fi ilaalcha pozitiivii ta'een akkasitti yaadne namoota wajjin jiraachuu qabna sinin jedha obboloota koo. Miidhama tokkicha miidhamneeni ija nama hundumayyuu ija sanaanii miizanuu yookaas immoo madaaluu hin qabnu sinin jedha. Kanaaf akkaataa deddeebii keenya nama wajjin haa godhannu. Gaafa kufnee kan iddoo kufnee nu kaasu namadha. Gaafa dhukkubsanne kan mana yaalatti nu geessee mana yaalatti nu yaalchisuu danda'u namootadha. Gaafa duunee kan reeffa keenyallee dhiqeetoo nu awwaaluu danda'u namootadha. Gaafa cidhaasaa ta'uu gaafa gammachuu gaafa gaddaaf gammachuu keenya waliin kan qoodannu namadha jechaadha. Kanaaf nama hundumayyuu amala inni qabu sana baannee fi dandeenye wal wajjin jiraachuu qabna. Namni immoo nama waan ta'eef irrina qaba dadhabbii qaba jechaadha. Namoonni akkasii sinin jedha eebbifamaa galatoomaa yaada qabdan na barreessadha sinin jedha obboloota koo dogoggora jiruuf dhiifama. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan turaa. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Nagaatti.